Yaras nagaa. Konkolaataan nagaa. Nagaa sana kam. Shufeerri gommaan nagaa. Karaan nagaa. Rabbi galan nagaa nagaa akkam si baay'ee sin jaalanna sana maafi. Baga rabbi si ajaalatu atillee abbo. Waluma jaalannaa bar. Amma gariitu nuun lola malee fannoolleen gariin na jaalatti bar amaarrummaanu. Oromoo duwwaa Baay'ee sin jaalanna baay'ee si kabajna barnoonni keessan baay'ee natti tolaan yeroo manda sin addofa beektu. Masha Allah baga hordofte abbo. Baga jira nama lubbuun jiru wal argaa kun gooftaan lubbuun si jiraachise kakka keetii kakka kiyyaa meeqaa boqote biyyan itti salphatu jiruudhaan rabbi si fide meeqaatu rifeensa akka keetii kanaaf wagartee biyya chaayinaa deemee gartee biyya maali turki birri ittiin baaftooti siif haa jiraatu dhiifadhu filii tolchi kan rifeensa qabdu bareedduu akka ta'eeti rabbi si haa kennu tole oromoo ta'uu shakkiin qabu kiristaana moo waaqeffata moo ortodoksii moo pheenxee Laa dura beenteen ture amma garuu jidduu lamaan jira. jidduutti bakka Asirra jira kina olaa jiisas lordiira dura amma immoo barnoota keessa. Allah yaasa ammalee uma Jesus jechuun Lord jechuun gooftaa jechuu waan takka waaqa jechuu miti beeytu abiyyin gooftaa isaa gooftaa ani maatii tiyya keessa gooftaa isheen mucaan tun qaaliin tun mana kana keessatti isiin gooftaa addee gooftaa gooftitti oli gallee gooftaalee kan jira waaqaa fi lafarratti malaayikoonni gooftaa Salamoon gooftaa Daawit gooftaa Museen gooftaa wartee kanaaf indinne nuti Yesuus gooftum waaqaa miti jechuu malee Yesuus gooftummaa rabbii kanneefi so Dura waaqa jedhee waaqessaa ture beektaa? ayye Ayyee barnoota kee immoo karaa naannoo ji'a torbaa oliin hordofaa ture gastii jala taa'ee waaw komantii isin barreessaan ture yaada gaarii fi barnoota gaarii achirraa wal cinaa qabsiisanii barachaa ture beektaa? tole Gaafa namoota yookiin immoo paastaroota namoota na barsiisan gaafadhu faallaa bakka fooniin gaafa akkas ta'e akkas jedhan fakkeenya sii kennu beektaa? Garuu kanumaan nu rakse yaada quubsaa fi dubbii gaarii irraan argattu beektaa? dhuga Innaa bakka ani kanaafuu ani gaaffii ani isin gaafa deebiin argame waan ta'eef jidduu lamaan kanatti ilaaluun qaba barachuun qaba. maashaallah amma murteeffate kanaaf jechuun wangeelarra kallattiidhaan Yesuus ergamaadha kan jedhu kallattiin jira ilma namaati kan jedhu kallattiin jira ani humaa gochuu hin danda'u kallattiidhaan jira waaqayyoon qaba kan jedhu kallattiin jira gartee haadha qaba waaqayyoon hin qabu gartee Aadam haadhaa fi abbaan qabu dinqiin waaqayyoon uume waaqan taane heewaan haati mana isaatillee gartee nama foonirraa uumamte waaqayyoon taane Yesuus Kiristoos haadharraa uumame waaqan ta'u anaafete haadhaa fi abbaa jidduu uumamne uumama malee nuti uumaa miti waaqan taanu Malkisaadiq nama jedhamu jira Ibroota 3 boqonnaa takka irratti hidda dhalootaas hin qabu haadhaa fi abbaas hin qabu barri jireenya isaa jalqabaa fi xumura hin qabu jedha waaqa ta'uu hin dandeenye inni nu kanaaf Yesuus Kiristoos hojii ergamoota boqonnaa fi lakkoofsa 12 irratti fayyini Yesuus Kiristoos danda'uu malee hin jiru kan jedhu santu nu goyoomse beektaa? akkas jedhan Isatu nu goyoomse malee? Iddoo kaanitti Yesuus ragaa beektaa waaqayyo akka erguu isaatitti. Dhuga. Yohaanis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti ani humna kootiin nama gochuu hin danda'udha. Akkas abbaa koo irraa akkaan dhageetti nan farada firdiin ani faradulleen qajeelaadha anoo yaada koo duuka bu'uu hin barbaadu yaada isan ergee duuka bu'a malee jedha abboo lafa kubar subhanallah kana dubbata Yesuus Kiristoos abbaan koo nan caala abbaan koo na caaloo jedha dubbiin ani dubbadhu kun kan kootii miti jedhe kan isan ergeeti Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti ani jedha Yesuus Kiristoos dhugicha isaan waaqayyo irraa dhaga'uun isinitti himaa soba isinitti himuu jedhan ana ilma namaa ajjeesuu barbaaddanii Abrahaam akka kana hojjenne maan ajjeeftan an dhugaan isinitti himaa minni noo baak maaf na ajjeesuu na barbaaddanoo ani gartee dubbii waaqayyoon isinitti himaa jedhan kanaaf inshallah yoom murteeffate shaadaa qabachuu obsaa koo ani tureen jira garuu murteessuudhaaf jidduu lamaan kanatti ragaa qulqulleeffachuuf ture malee ayyee shaadaa qabachuudhaaf kaatama murteessaa tole waa baay'ee sin jechuun namni gartee si dirqe obboleessi Suufiyaan gartee namni si dirqee birri si kan sultaan jira la yoo birri si kan waliin sheer godhannaa doongori amantiin lubbuudha waan ta'eef dhugaa keeti amantiin birriin hin bitamtu jireenya wallahi jireenya kana booda barabaraati malee amantiin osoo birriin hin bitamtu taate maa nama rakkina sikkanneetuma kana hunda wangeela lallabu maaltu nu arge hoodha boo naa yaaso yes naa akkanuma jechuu kanaaf hin biraa waan biraa too dubartii barbaadaaf gara islaamummaa deemen sin jedhan booda laa maqaa Yesuus akkas hin jiru waan akkasii ma dubartiin kiristaana keessa hin jirtu hin jirti laa dubartiin jirti waan bakka hunda jirti
amantii jechuun immoo lubbuudha. akkas Aari duniyaadha boora kiraadha. akkas Akkasii wanni jenna. maashaallah tole egaa har'a yesuusis ganuun deemtu yesuus nama miti aaboo waaqummaan qabu ilma maariyamii ergama waaqayyooti waaqayyoo yesuus waaqessu abbaa kootiif abbaa keessan waaqayyoo kootiif kan jedhu san tokkicha sanitti amanuu deemna abrahaamis ergama Museen Salomoonis Muhammad dabalattee Muhammadis ergama isaati afaan arabaatitti Allah jennaan oromotti waaqa jenna afaan gartee warra gartee maal jettan Giriikii keessattis Elohim gartee Eli kan jedhan Amaariffattis Gaabeer kan jedhan Gaad kan jedhan kanuma malee hinji fakkeenyaaf bishaan yoo as keessa bishaan Amaariffaan wuhaa jedhaniimi oromotti bishaan jedhaniin Ingiliffatti water jedhaniin afaan arabaatitti maa jedhaniin afaan somaalee biyyoo jedhaniin afaan kiswahilii maaji jedhaniin bishaantu jijjiirame moo maqaa jijjiirame Maqaatu jijjiirama. in jijjiirame waaqayyoo maqaa jijjiirame waaqayyoon tokkuma in geeddaramu Waaqayyo tokkuma. ani namaa miti Ermiyaas keessatti ani akka namaati miti hin geeddaramu ani ilma namaa akka ilma namaati miti so kanaaf gara islaamummaa deemna waaqni tokko callaa ta'u hin du'u hin nyaatu jettee ni amantaa obsaako Waan tokko ta'uu isaatti nan amana. Yesuus Kiristoos ergama waaqayyooti malee waaqaa miti jettee amantaa Nan amana wangeela irraa hin hubadhe gaa wangeela irraa kan hubadheetti. tole Muhammadis ergamaa rabbiiti malee waaqaa miti jettee amantaa Nan amana. gara shahaadaat deemna harka tokkicha na ol qabdu obboleessa koo rabbiin fayyaa sii kenne Allahu Harka akbar kamaan mul'isa. harka mirgaati Ayya. Garuu kan asirraa kun akkam ta'a nikisaan asirraa kun. waa takka san waan gartee rabbiin waan islaamummaan dura takka itti sin gaafatu qaama kee oomiif miidhin keemikaalli wayii yoo jiraate deemsisuudhaaf yoo deddeesse islaamummaa keessatti wantoota san deemsisuudhaaf kan daran si miidhuu si dhufu mala kanaafuu rabbi irraa sin gaafatu badhaasaan kiyyaas dhufe maashaallah innis itti ana kana suutuma gartee yaalii qoricha waan irraa godhaniin ink removal waan jedhe yoo jiraate Yesuus gartee hin jaalanna gartee waa takka so saniif inshallah harka kee kan mirgaa ol qabadhu maashaallah na jalaa jetta inshallah afaan arabaatiin oromiffaan achi booda jijjiirra eno badhaasa kanarra waa xiqqoo muutii kaaya inshallah badhaasa muutu kaadhadhooti eno hanqaso inshallah hayye ashhadu Ashhadu an laa ilaaha an laa ilaaha illa allah illa Allah wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan anna Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu wa anna Isa wa anna Isa abdullahi Abdullahi wa rasuluhu wa rasuluhu. ani ragaan baha Ani ragaa nan ba'a rabbi tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru Rabbi tokko malee kan akkaan gabbaramu hin jiru Muhammadis Muhammadis garbicha isaatii fi garbicha isaatii fi ergamaa isaa ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu isaa kan xumuraa ta'uu isaa baradhee laphee kiyyaan dhugoomsee laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheera arraba kiyyaan dubbadheera. Isaa yookiin Yesuus Kiristoos Isaa yookiin Yesuus Kiristoos Rabbis miti Rabbis miti ilma Rabbis miti ilma Rabbis miti ilma Maariyaam ilma Maariyaam garbicha Rabbii fi ergamaa Rabbii kan saba Israa'el duwwaaf ergame ta'uu isaa baradhee hubadhee laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira yaa rabbii kiyya islaamummaa irra naa kennite kanarra na jiraachisi irratti na ajjeesi irratti na kaasi irratti na milkeessi guyyaan xumuraa yookaan guyyaan firdiis ni dhufa je'enaan amana abiddaa fi jannannis ni jira je'enaan amana
jannata kee naa kenni. jannata keenaaf kenni. Allahu akbar. Hanga nama barreessa koo. Allahu akbar. Abootti maramtu sultaanati naaf. Allahu akbar. Allahu akbar. Akkas. Eenaa jabees. Wallahi. Hai. Umri keessa rabba dheeressu Abu Muaz. Wallahi umri dheeraa. Baga rabbi sin jiraachise. Maashaallah baga gammadaa. Baay'eetti laffaane baay'eetti Abo laffaane. isinuu sillaaseedha ka abu waldu manfas quddumna taatanii bar. Inde ma wallahi Alhamdulillah shukran. Duraa'in wara bakka rabbiin akka quraana nu wallahi rabbiin si dhiise maal jedha rabbiin si jaalate obboleessa koo an araba siin goone oromoo taatee dhalatte oromoo taatee duuta dhiira taatee jiraatta dhiira taatee duuta dhiira taatee kaafamtee fuula rabbii dhaabbatta hojii ati dalayduutu guyyaa arraarraa sirratti galmeeffama waan asiin dura rabbiin hundi si dhiise galmee haarawa waraqaa adii akkanaa arra rabbii wajjin banatte obboleessa kan koo obsa. Maaliif jennaan islaamummaa keessatti nabi Muhammadiin naaduu Yesuusin naaduu hin jirtu. Yesuus Kiristoos akka jedhu hundumtu keessanii cubbuu keessan itti gaafatamtan gaarii fi hamtuu keessan guyyaa isinii madaalanii dhufa jedha. Yesuus Kiristoos guyyuma tokko cubbuu keessan baadhachuuf hin dhufen jedhu. Phaawulos to kana jedha malee. Walii gallee islaamummaa keessatti rabbiin bareedduu kana sii kenne jabaadhu waan gaarii dalagadhu barachuu qabda barumsa gara islaamummaa yoo dhufte akka kee gartee na daran caalu gartee yoo baratte maatii ta'e hiriyoota kee gartee ragaa itti garsiistee sin dhibu hojuma dalee tokko konkolaataa oftu kana osoo hin baranne namni qulfii bitate qulfii makiinaan kaasu rabbis amantii isaa barattee kitaaba barattee isa waaqessa akka inni fedhetti isa waaqessa malee akka ati feetetti miti biyya lafaa kanatti akka anaa feeti feenetti hin jiraannu akka inni fedhe jiraanna malee. Hello, akkam reeddina dhagaamaa jiraama? Hin dhagaama quba kee kanatti ol qabi. نجلا جت إن شاء الله أشهد أشهد أن لا إله 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 لا إله إلا الله إله إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أني رقم بها ربي توكو ملك أنك أنقبر مهنجرو Rabbi tokko malee kana kan gabbaramu hin jiru. Muhammadis garbicha isaatii fi ergamaa isaa ta'uu ragaan ba'a. In kukkuta. Muhammadis garbicha isaatii fi ergamaa isaa ta'uuf ragaan ba'a. Isa yookiin Yesuus Kiristoos garbicha isaatii fi ergamaa Allah ta'uu ragaan ba'a. Isa Yesuus Kiristoos ergamaa isaa ta'uuf ragaan ba'a. Rabbis miti. Rabbis miti. Ilma Rabbis miti.
ilma rabbis miti ilma Maariyama ilma Maariyaam aaboo waaqummaas akka hin qabne baradhee dhugoomseera. maal maal Aaboo waaqummaas akka hin qabne baradhee dhugoomseera. Maariyaam mastaatoo in kukkuta xiqqoo Okay, Yesuus namuma jechumaan siin jedhe inshallah xumuramte hanqasuma jirana. Wanni networkii waan itti dheeressuuf hin jirtu shahaadaa hanqasuma qabatte inshallah. Rabbiin baga gara islaamummaa si fide. Alhamdulillah. Yani viidiyoo cufachuu dandeessamma inshallah watakka. hayyee daataa fi irratti dhumaa waan jiruufi akkaataa itti Keessan baradhu dubbis. akkaataa itti deddeemu natti Tole, himaa. Ali follow godhi, Ali follow godhi. Tole inshallah. Si dubbisa Ali, atumaan dubbisi Ali. Follow Qaalii godhi. Ali kana follow godhi, Ali si jala jiru kana. Lakkoofsa kee barreessiif. Ishi, ayyo nagaan nu jiraadhu. Jara keenya itti fufadhaa gaa inshallah. Ani dadhabee salaatul leelinis daqiiqaa muraasa waan zaata akka booda akkana. hayyee bakka nagayaan naa oola bakka. Tole, galatooma. Qaali. Inde hin badinaa asumatti akkasumatti itti fufula. Inshallah. Yoo Rabbi jedhe. Hin badinatiis. Hanga ilmaan hortee ati addunyaa irra boqottu walumaan jira. Hanga anillee hin boqodhu. So akkasii inshallah. Waa dheeressuu. Lakkoofsa kee Ali. Faarfannaa isaa faarfannaa hin argine yuutuub irraa faarfannaa jira. Agarre hin qabna. Boru waliin haasofna. Guyyaa galgala waliin haasofna. Yeroo ati hafuura qabdu. Yeroo gartee networkiin sii dalagu waliin haasofna ishee. Badhaasaa koo. Inshallah. Alhamdulillah. Kunis hin jira tokkos barsiisaa Bakka nagaan naa oola. kiyya yoomii jedha bar kan biraatis hin jira kootume gurbaa kanaa galta wallahi. Ciao. Ciao wayya. Abba. Kan biraa jira bar Ali kan biraatis ni jira shaadaa ni galchina kan hin bilcheessu tokko jira. Mee ol nu gashaa. هذا عبد الراتب سنيرفنا. Okay. Taate waan ajaa'ibsitti ta'u qaaliin amma reefu shaataa qabsiisee ka'e qaalii booda nama meeqaan dhufe nama lamaan dhufe. Prophet kuna Prophet. Prophetiin kunis amata dheeraa waliin turre mucaa kana fixate kunis bari prophetiin kun. Prophet tasfaa'ee. Wayye, nama jirtu. Maal jenna ammaati hin qabattamoo na qabsiiftamoo siin qabsiisa. Kan osoo hin qabadde ukas hin qabsiise bareedaadha ka tokko garuu. Wallah. Arra yoo shaataa qabattee amma firra maal taata? Yoo qabattee warra. Shaadaa kana qabachuu wayyaa. Wallahi lazim abboo kana addunyaa kanarraan du'in sii galtee jirti Iyesuus akka waaqa qabu akka nama ta'e waan hundi sii galtee jirti maatiin tantee firri kan kee boolla qabrii san si wajjin seenan guyyaa fuula rabbii dhuftus hojuma kan keetiitu gaarii fi hamaan sirratti murteeffama addunyaa irratti waa sii godhan malee gaafa ati duute namni si wajjin boqotu hin jiru. Tana beek. So kanaaf ofitti hin dheereessini ani qabadhuun siin jedha hin beektu takka anaatu boqota akkasii boqota. Osuma waliin jirru yoo qabattee gammaddee waliin islaamummaa keessatti dabalamtee soomantee har'a soomantee rabbii keetii sagaddee waaqessitee rabbii kan kee tokkicha islaamummaa maan fudhanne bakka. Kunoo paastaraa dhufe paastariinis har'a akkasumatti obsaanis islaamummaa fudhatanii yoo murteeffatte natti. Xumureera garuu wanta jiru xumureera. Okay. Waan na bira jiru jira isan galchine saniifanii caalisa. Ayye. Okay. Numa goona inshallah. Bultii muraasa osoo ramadaanni kun hin baane boo. Boru feeftaan keessatti itti yaali. Rabbi si haa laaffisu. Anis boqonnaa sadii lakkoofsa 13. Ilma namaa jedhe ilaal. Ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e sana malee homtinuu gara waaqayyootti ol hin baane jedhe. Ilmi namaa sana eenyu jedhin Yesuus hin jedhan. Waaqaan dhufe moo ilma namaa dhufe jedha wangeelli ilma namaati jedha. Tole homtinuu gara waaqaatti ol hin baane jedhe Yesuus malee nam tokko. Maanim so gara waaqaatti ol hin baane jedha. Hin sobe. Enook, Elijaa, eenyu nama hime qata ol bee jira.
Sayxaanoo ka wangeelaatitti ol ba'ee jira. Maaf sabe Yesuus asitti? Barakkana. Tolchuu dhufan gaama kan namni gartee bayyaa'inatu waa tolchu gartee daabboo tolchu walitti buukee. Gartee hin ta'u kun. Yesuus hin kijibu. Wallahi Yesuus hin kijibu. Namni Yesuus wangeelii Yesuus ni kijibaa yoo jedhee hin kijibuun jedhaan abadan. Waaqayyoon kijibduun ergatu. Waaqayyoon kijibduun filatu. Waliigallee? Eefomaa waan kana baxaabbatan malee. Waliigallee? So baga rabbi si laaffiseen kana siin jedhu harkan na bira halkan za'a torbaniis akka Itoophiyaatti ammayii. Walumaan baranna inshallah rabbi si haa jiraachisu garee islaamummaa keessa si galchanii ijoollee shamarran ni jiranii warra si barsiisan hedduu jira kun Maryaman faanis hin jirti barattee waggaa dhufutti Ramadaana kana Ramadaanan qasee kana hin soomta inshallah hin fixatta ayyaana idaa waliin goona baga seente amantii keessaa dhufte sanis hin tuytu abadan hin waq amantii ittiin amantu malee isaaniif kabajja amantaa teetii miti amantaa saba keetii Oromoo kiristaanaati malee. Maatii tee keessa jira, firoottan kee keessa jira, hiriyoota kee keessa jira, hedduu keessa jira. Hin tuytu, hin arrabsitu, waan fedhe arrabsaa oolanillee maatii teetiif ajajamuun dirqama. Harmeen tan teetiyyaa miti. Gartee kabajaadhaaf harmee jedheen kabajaa maqaa ulfinaatiin jedha malee isiin kiristaana taatus mukallee maan waaqessine harmee teeti. Toloo itti ooluu yoo lubbuun jiraatti. Abbaa kan keetillee, firoottan kan keetillee gargaaruu, nyaachisuu, uffisu hanga isaan gartee Yesuusin waaqessin jennetti yaa harmee tanto bari Yesuus akkuma nan qaaliin tante ilma ishee intala sii ta'utti Maariyamiif bari Yesuus ilma taa'ee akkamitti nama akkuma ati na deettetti isiillee deette jettee booya cimimuu san irratti akkuma ati boocha isiillee akkasitti deette akkamittiin Waaqayyoo dhalate jettaa anis naan dhaladhe sirraayi Yesuusis Maariyam irraa dhalate maaloo harmeeto akkana jedhee namni wangeelaa usin barbaachisu haadhaaf abbaan keenya waan dubbisan waliigallee loojikuma kanaan itti haasoo'itaa jechuu gartee na nyaachiste harmeeto harma na hoosiste narraa qulqulleessite na dhungachaa kana na guddifte na kunuunsite na uffiste akkasumatti Yesuus guddiste mee waaqa Maariyam akkasitti guddifte harmeetanto maal jechu Waaqayyoo namni kunuunsu maa kan ta'u jara keenya. Waliigallee kunummaanuu sammuu namni open mindii ta'e wallahi kiristaanuma keessa guyyaa tokko hin taa'u. Hin taa'u ka Waaqayyoo namni kam fannisa fakkeenyaaf ani Abu Mu'aazii uumama Waaqayyooti uumaa miti isaan na uume anummaan kun Waaqayyo fidee fannoo irratti saqqalaa ani qabeetumee saqqalaa fannoo Waaqayyo maal jechuudha yeroo sana maanan waaqessin anaa jabaadha handee uumamni akkamitti uumaa tumee saqqalee achirratti huccuu wayaa irraa ciratee sanduuqa keessa kaa'ee boolla gartee qabrii qotee lafa qotee achi awwaalee biraa deema kun sammuu kam keessa nama seenti abiyyuu akkas godhuu hin dandeenyu poolisii Waaqayyoon ndee maal jechuu jedhana yeroo gadi sammuu tana fayyadama wallahi sammuu tanatti fayyadama maaf waaqa mee waan isin hin jedhu warri xayyaara tolche hafuura qulqulluutti hin fayyadamne tiktook tolche hafuura qulqulluutti hin fayyadamne sammuu Waaqayyo isaa kan ogummaa kanatti fayyadame phente itti fayyadama wangeela dubbisa Waaqayyo namaa miti bar ani namaa miti jedha Yesuus Kiristoos dhiira moo dubartii jedhe Yesuus Kiristoos dhiira akka Abu Mu'aazii moo dubartii akka qaaliiti Yesuus dhiira bar ilma hindeessa jedheen bar ergama Waaqayyo jedhe ilma hindeessa ilma maalat dhiira wa arte wandi lij warri yatan san dhiira hai Waaqayyoon dhiira du'a dhiira waaqessita no akkam waaqessa dhiira jarana aqli nama amma hin aaranim waanuma jiruun dubbadhe mar wayin arrabse waanuma isaa amanane Yesuus ilma Waaqayyooti jedhan Waaqayyoon ilma akkamitti godha anu ilmaan 7-8 qaba akkamitti godha ilma tokkicha Waaqayyo jedhan tokkicha nu jala ajjeesanii bar yaazau fannoon jala qabdee jala fanniftee bar amaaraan fakkaate Yihuudoota ciroo sanii Waaqayyoon tokko ilma tokko akka wangeelaatitti kiristaan ani ilma Waaqayyooti intala Waaqayyooteetti hundi keenya ilma Waaqayyooti jedhan Waaqayyoon ilma tokko qabaa duuba tokkicha nu du'e jalaa ana ilmarra qaba kaggus Waaqayyoo keessanirra okay Waaqayyoon ilma tokko intaloon qabu maal ta'e intala maal intalan godhatin maal hin fadhu intaltee Waaqayyoo eenyu intaltee Waaqayyoo eenyu tokkicha ilma Waaqayyoo takkitti ilma Waaqayyoo intaltee Waaqayyoo ta'u hin jirtu Maariyam dubroo haadha Waaqayyoo laa ilaaha illallah Waaqayyoo haadha qaba ka Abu Mu'aazii haadha qaba qaaliin haadha qabdi Waaqayyoon haadha qaba ayya haleluuyaa hafuura akkana isin godhu kana waggaa isinirraa harukutu wallahi rabbi isinirraa harukutu kanuma isin jedha
jabaadhu ati qacarlotti barachuun dirqama ta'a yoom akkam dadhabde guyyatti qaalii daqiiqaa kudhan waa dubbisu waa barachuu iddoo gartee garee shaadaa jala gartee akkasuma garee itti baratan telegiraam osoo waan zuumii keessa fa'a wantoota adda addaa keessa yoo baratte inshallah guyyaarraan barumsa dabalatte barumsa ammayyaatu kutaa tokkorraa eegaltee ilaanka amata 12 baratte iska kutaa 12 baratte amata tokko deemtee iskool xumuree hin jettu amata tokko mana barumsaa seentee boru guyyaa eebba kiyyaati kutaa 12 xumuree hin jetta amata 12 baratta iskoolu amantiis guyyaa hanqa du'utti namni barumsin dhumatun fixu hanqa guyyaa boqottu fiqirillee nama keessaan baatu jamaarre iska maqaabir fiqiriin gaafa duute dhumatte fiifo maal fiqiri yaaddare beelti gaafa duute nyaatarraayis hafte fuudhaaf heerumarraayis barumsarraayis walaba taate jechuu gaafas hanqa gartee boolla keessa galseentutti numa baratta barumsa namni fixe hin jiru waaqayyo tokkicha callaa beekaa waa hundaati malee ilmi namaa beekaa waa hundaati miti waliigallee jabaadhu fakkeenyaaf gara ijoollee islaamaattis waan si mudatuun siima amma takkan uffattee gaafa waa barattee waa itti himtaa miti waaqayyo rabbiin sodaadha waan hamtu kana gaafa isaan gorsuu isaanii lallabuu eegalte ussiin jedhan kaleessa gartee nama islaamummaa irra fudhattee beekna ussiin jedhan sobdu nuti islaamummaa neevarsin jedhan nuti akkasiin jedhan dhalatanii miti dhalachuu miti hojiidha itti dalaguudha malee itti dalaguudha kan barbaachisu kanas hin jedhan inshaallahu ta'ala kan si faarsuu sooshaal miidiyaa irra hin jira kan si eebbisuus kan si arrabsuus hin jira ilma namaatii kan hordofu ani irra tiktook irra dhufee yoon si arrabse islaamaan na arrabse hin jedhin qaali abu mu'aaz tur si arrabse malee qur'aanami kan si arrabse kiristaanni tokko dhufee yoo si arrabse amantaa kiristaanaa kan si arrabse nama kiristaanaa tokko si arrabse maqaa isaa abaluu si arrabse malee waliigallee walitti hin dammaramu waan dhuunfaa namni dalaguu fi waan gamtaa walitti galchan hin jirtu waliigallee akkasuma namni kiristaanummaa keessaa si deeggarus amantaan ta'abbaati wadafiit deemi qabadhu waan feete siin jedhu hin jira kaan halkanii guyyaa si arrabsite maqaa si arrabsitu sallamtee maarree amantii akkana amantii arabaa maarree dhiira barbaade waan adda addaa siin jedhan waan adda addaa kanaaf inshallah jabaachu murannoo si barbaachisa sooshaal miidiyaan akka bosonaati leencaa keessa jira adurree jira hantuuta jira gaafii wayii hin qabu shahaadaa qabachuu fi jedha dhugaa ta'aa kaan hin beekne galcha akkanumatti seenee waan jechuun shahaadaa qabachuu fade maal ustaada baga jiraatana kanuma ani bakka biraatti nama osoo lallabee dadhabee gara hirribaan deemu jiru osoo hin jedhu qaaliin shahaadaa qabachuudhaaf naan jedhanii akkasii qabatte aboo shahaadaa hin qabatte akka itti qabatte waalaikum salaam yoo shakkitan maal gootarre anuu hin shakkine hin qabatte hin galcha kanaaf hin qabatti gana rabbiin kan biraatu nama hedduu fiddatu inshallah rabbi si halaafisu keenya nama hedduu bakka taatu akka rabbi istiqaamaa kennuuf du'aa godhaaf inshallah duree baatii ramadaana keessa rabbiin sabaata siif haa kennu rabbiin siif haa laaffisu qabeenyaas rabbi si haa kennu fayyaa siif haa kennu jaalala si haa kennu qur'aanallee tan gartee sammuu qabattu wangeelallee qabattee hadiisaas walii qabattee lallabdu akkuma irra nuti islaamummaa si kenninetti atiis namootan adda addaa tan fiddu rabbiin gooftaan shamara godhee si ummate rabbi si haa laaffisu inshallah kan oromoo si godhe osoo atin filatini kan shamara si godhe osoo atin filatin kan islaamummaa si kenne rabbi jabeeffadhu irratti jiraadhu waaqayyo bukketti waa takka hin qindeessinu inshallah hin qindeessin waaqayyo tokko caala abboomoota kurnan keessattis ana bukketti waaqayyo biraa waaqayyoolii biraan godhatina jedha lama waaqayyo lama jiru waanni sadii tokkon taatu abumuwaas takka qaalii lama maariyam nama sadii jenna malee nama tokko hin jennu nama 817 jiramma nama tokko hin jennu nama 815 haligalle abba ilma afur qulqulluun sadeen walitti tokko nu jedhan maal min maalat no yaa akhi afaan akkami kon waan wangeela ran jira sillaas waan ija wangeela hin jirtu ortodoksii amantii jedhamu hin jiru xeenxee jechuun hin jirtu kiristaanni amantii kan jedhu hin jiru osoo yoo kan jiraatu ati anaafeetu waliin deemnaawu hin deemna bakka ati irraa dhufte dhayinaawu hin jiru yesuus ani waaqa kan jedhe hin jiru yesuus ati waaqa kan jedhanis hin jiru jedhan yoo kitaaba biraa barreeffatanii fidan malee hin jiru maxaafa ammaa kanarra